suuta baraa sansuuta laalta sansuuta dubbifta amma akkumatti jettutti si jaamman akkumatti jette sanitti rakkoon qabu ooma jiru maqaan suni waan ta'eef qooda qabsoo alaabaa Oromoo namni tolchee gartee ituu qaalluudha namni qubee afaan Oromoo barreessee siitumaa ishee mammarashaati inni ituu baay'ee tokkuma jarree obbolee jedhamu namni gartee Oromoo darbaandii afran qalloota namni dhaabee maallaqa isaatti baasee ituu baabboo nama gartee lubbuun jiru ilmi isaati shaama bookeefa wanni kun hundi wanni Oromootu hundi jara kanarraan asumatti qooda kana walii kaayaa hoggaa deemnee wal jabeessaa jaalala waan caffeen godhe caffeen kana naa godhe galatoom caffeen kiyyee hoggaan si hojii deemu waan gaariidha wanni ati har'a gaffittu kun hedduu dhugumatti waan hedduu bareedaadha kana hoggaa jennu warri biraa waan godhe jechuu miti warri biraas waa godhe qooda namoota walaloo sirba libiraan sirbu kana duuba abdii qophee jira gartee Khadir Said sirbu kana duuba abdii qophee jira Khadir Said eenyu mataan isaa abdii qopheen eenyu kanaaf akkasitti qooda walii kaayaa gaafa deemnu jawaanna garuu amma namoonni tokko tokko gawaan akkana haasa'u akka waan gartee fintaaleeyyummaatti nu dhaalu dandalakki yaada akkasiin qabu walqixa ilmi namaa kun hundi qabsoo takka goone fintaaleeyyummaan Itoophiyaa tasaba tokko aadaa tokko maali jettu sun Itoophiyaa nagaya buusuu dadhabdeeti Itoophiyaa yeroo hunda shororkaatti fiddi waliif qooda kaayuun hojii hojjetame irratti kana naa godhe caffeen qalbee isaan kana godhe nulamee waan goone san waliif goone jennee hoggaa amanne qooda qabnu san hoggaan lakkinaas si caala lakkisina caala hoggaa jennee namootuma dabran waan arraa fuulduraa hojjechuu dhiibnee dhaaddachuus seenne dhaloonni sun dhaloota badeessan taa'aa jechuuf akka gartee guyyaa waaree hojjetan silaa danda'ame walitti qabanii asirraa galchan akkas ta'a kanaafi wanni itti gaffitte kun waan gaariidha asirraayis baduun qabdu namni kun waan dubbatuun qabu keessaaf warri baa kun gurra banee si dhaggeeffata si eeggata yoo ta'u waa dubbachuu baatte ifiif wal arrabsan ifiif wal lolan yoo ta'u arra caffeen maal nuun jeejanii yoo kamara bananii waa'ee keetirraa mari'atu dhiiroo maal jee achirra nu tokko yoo ati qofaltees bara tara sadii qoflee atireefatti san dhugumaa bara maaliif tara sadii qoflee wanni sun laallatti jennii bara qoflaaniin deera kanaafi akkanatti gartee waan seenaa kanaas keessa gad deebinee laallee walitti himaa deemuun gareedha ammoo waan seenaa caalaa wanni seenaa wanni qabnuuf ka fuula dura hojjechuuf waan hojjechuu qabnu fuula duratti namoonni jajjaboon akka keessanii akka caffee namoota gurguddaa akka Dr. Badrii Saphaloo namoota yaada gurguddaa qaban kitaaba barreessan akka Maastar Hassan namoota akkana kana waliif fidee yeroo tokko hubannoo hawaasa kanaa kannisiisaa deemu dirqama sirri jiru kun namoonni kun hiriyaa keeti ijoollee sirraa waccutuun akka waa barachaa deemtu ijoollee namoota jajjabaa akkanaa gaffidii Dr. Badrii Saphaloo nama barataa lafti baatuun qabdu nama jabaa nama hubataadha nama seenaa lafa san irratti gartee sirriitti baratee itti giraajuweet godhee yuunivarsiitii 6 kiiloo irraa ba'ee nama jabaa nuti qabnurraa nama akka Piroofeesar Maamata sanitti ilaalamuudha. Hayyuu fi akkanaa kana jabeeffatanii gabbanii dargaggeessa namni kun nama jara kaanirrallee umriidhaan xiqqoo ijoollummaa qabu yeroos fudhatee nama kanaa hojjaasu yeroo waan qabuuf namoota akkanaa kana fiddee seenaalee jiru tokko asirratti himaa akkaataa itti hawaasni kun tokkoomus hawaasni kun fuulduratti warri dabran alaabaa tolchan qubee tolchan nu hidhachiisan nu lolchiisan warri har'aa maal goona Oromoodhaaf kaleessa Oromoof kan hojjenneerra waan hojjenne san gaddeefnee keenya akkuma argee akka maalii jennee gaddeefnee waan akkanaa osoo hin qabnu kaleessa waan Oromoo hojjenne san seenaadha san akkasi keenya har'a Oromoof maal hojjenne jaarraa san keessatti qubeetu hin jirree qubee hojjenne alaabaatu hin jirree alaabaa hojjenne Oromiyaa biyya jamtuutu hin jirree Oromiyaa jaarre ni diigamte ni badde waan ta'eef har'a waan haaraa maal goonaa fakkeenya akka abbootii keenya waan akkasii san irratti hojjechuutu nu jira yaada haaraa uumuu kireet goonee dhalootaaf nu jira. Qalbeessa lakkee atis xiqqoo seenaan dabre seenaadha. Atis seenaa hunda fuuteeti ifirra keessee haadhachi qabdee akkasii miti. Badrii fa'aa gaafadhu. Dr. Badrii Saphaloo fa'aa gaafadhu warra seenaa beeku. Waan akka kun ooma jiru naase. Lakki jechuun kiyya wantaan baana. Seenaan laalamma reefu kaasen ture. Seenaa hargeedhaa qaalluun ija. Paawurri gadi jiru keessattuu laalamma roga aartiidhaatiin roga afaan Qaallu ituun hin jirtu afaan binnaa dubbii qaallu itu kanarratti soba dhaaba kun soba. Maaliif
carraa barnoota dura warri arkate isaan waan barata kana maasii deebisaniiti barnoota kun barnoota karaa lachuutu karaa barnoota islaamummaadhaati Itu waan jaamata akka argineen beeknu bakka kana sirreessuun tokko jaqeeraam sirra deebii waan kana waan sirreessan barata malee. kana deebisaniiti maasii oromoodhaaf oolchuu keessatti qoonni isaanii guddaadha maaliif reefu kun kaasu Abdullahi Jirbaa Booranaa duubaan qaalluudhaa jira abbitoo kabbadaadhaa kan wallaggaa gaasan ummata qaaluu haatu walaloo barreessee fi san sirbaadhaa ture jechuudha abdi qopheedhaaf barreessaa kan hubadhaa artistoota gurguddoo beekaman amma Ali Birraan sadarkaa Oromoodhaa keessaa ol bahee sadarkaa Afrikaadhaa keessatti nama ija aartiidhaati. Ali Birraa duubaan paawwadii guddaan jiru jira kana. Maaliif namni akkuma wal dura waa hubateen waa dhagaheen waa beekuun wal bachiisaadhaa wal barsiisaa deemu. Dadammaqina Oromoodhaa kaka'umsa Oromoodhaa keessatti qoodni isaan gumaachan qooda ol aanaa. Qooda ol aanaa. Haa ta'u malee guutuu matkaitti guutuu isaaniitii haanitti waakkachuudhaa miti. Kun qoodan gumaachinee jechaadhaan jiru beekadhu laala. Eenyu qalbeessa. Kun qoodan gumaachine. Fakkeenya reefu kun kaasu. Uummanni keenya uummanni. Akkuma adeemsa. Ilaalama ani wanni naasi hoo maqaan nuti naasi jedhu na obsiga. Ilaalama naannoo Oromoodha jennee obsiga. Dhisi daawwisa sibii kana irraadha. Laal qubee afaan Oromoodhaa dura Oromoon tun uummata guddaa kana maa qubee namaatiin barreessiti qubee fiitiin barreessuudha qabdii jee dura namni asaasa lafa kaahee qubee Oromoodhaa uumuudhaaf tattaafate eenyu? Sheek Bakri Sabaruudhaati nama gurguraati. Akkasii nama gurguraati. Akkasii. Qoodni amma gaa waan afaan Oromootiin barreessuu arraan tanaa kana dura namni sammuu keessa dhuftee sa uummanni guddaan kun akkamitti qubee Amaaraatiin barreessaa? Afaan keenya uumachuu dandeenyu nus dandeettiin qabnu. Hay yoon anoo khabarate dura ana yoon an uummata kanaaf waan ifiitiin akka barreeffatu mala baasee hojeeti dura taa'ee qubee tolchee qubee kanaan Oromoon barreessu qabdi jeen min lafa kaa'e samboodaa'ee afaatti godhaadhaa wayyeessaadhaa dhufanii sheeyni keenya guddaa rabbi rabataa godhuu fi afaan Oromoodhaa Sheek Marshaad afaan Oromoo kan tolchee qubee tanaan barreessaa nu bal'ise jechuudha. Sigalee afaan Oromoodhaa kuni gaafa Amaarri raadiyoo keessaan dubbatu afaan Oromoodhaa Oromoon ifin dhageessu dhiiroo maal dhugumaan raadiyoo cabsamoo afaan Oromoo maal jedhee warri dura achi bahee dalaga keessaa Somaaliyaa warri afaan Oromoodhaa dalaga keessaa warra kana jechuudha. Akka afaan Oromoodhaa raadiyoo cabsine warra proof godha jechuudha. Lakki waan cabsu waydaanoo afaan keenyaas raadiyoo seenaa warri akka jugodha. Amma laagaa warra kanaaf qooda kaa'uun dirqama. Qooda kaa'uun dirqama. Akkasii Rabee Malkaadhaa kun. Amma ilaali nama biraatiif ni kannita waa lama jeetiin sii kan. Rabee Malkaadhaa kun yoo balaan asii ala kanaa roobaa ooltees inni. Dhiisiisa ni dhiisi ni miskiina. Rammeen waa takka rammeen miskiinaan tuqe. Rammeen tuqe. Inni baaba biraa baaba bashannanaa. Rammeen tuqe rammeen. Me ne daga isini hun digite hun da so tenera ne dage fadame assalamu alaikum ne o sero rameda assalamu alaikum inje bar salanta dirta salanta islama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh afenis mira kai sagale jirata akkaje qalbe sam bokhoke dubbachuudhaaf naaqabe jirat mi afura wa fadate ko isi eto yey assalamu alaikum Waalaikum salam. Aduh, jadi jutaan. Gurgura jutaan. Dapat rumah kita mah, kita mana pun. Wah kita mana. Him. Sin nama mana pun, nama simbe aku. Rame makada, yo ala kana bu semi roba gratis. Bakuman tahu mana sunaga tanan, mal tu lah kana roba, mal tu algo. Irma gue. Wah tak kuba kon. Isafi unte saya dur naga tanan. Naga. Ana meshan. Yarahnya, assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Afeer amis aktivisti bashannana nama garte bashannana khofla namatti mudii qabachaa dhimma yeroo irraa haasa'u gisee hedduu zamana dheeraa kan miidiyaa irratti beeku. Haala yeroo irraa haasa'u jechuudha. Sanuu mudii qabachaa
kokkoflaa nama faa lakkafaa haa ta'u akkasiin si beeka garuu wanni haa ta'u jirtan kun dhugaa ta'eetuma osoo jiru jechuun namoonni piik gootanii raasuu ittan gosa isaanii meeshin godhaa jechuudha. Abaluu gosti isaa akkasii hojii gaarii akkasii uummata Oromootiif hojjete abaluu hojii gaarii garuu dubbiin ammaan tanaan hin xiqqoonaaf hin tahini diddaa nama ani rammeen malkaa gosummaa fi gandummaa fi nama dura dhaabbachuu waan jaaniin qabu sanuma rammeen bashannanaadha. Gaafa qaalluun barattu uummanni mana hidhaa turani jechuun uummanni kun qaalluunis ituunis afran qalloos abbuma feete hojii namoonni naannoo takka jiraatan Oromiyaa bahasan Harargee takkumaanaaf bahaa fi dhiyaan qabdoonaaf san aduu takka waliin bahaa fi rooba tokko waliin meera magarsaa fi qilleensuma mana hidhaa turanii hin dhageenyeef keessaa mana hidhaa turan qabanii barnootaas informationaas teknooloojiis waa hundaa sheeruma godhanii keessaa namoonni rabbi laaffiseef waan garagaraa hojjetan maaliif barbaachisee jechuun gosa irratti xiyyeeffatanii akkanatti jechuun ajandaa uumuun akkuma waliigala qabdee namoonni Oromiyaa bahaa jechuun for the unity waliin walumaanii waan akka hawaasatti waa hedduu waliin godhan qabsoo ABO'tiis qabsoo artiitiis qabsoo afran qallooti.